Naannoo Oromiyaatti sababa hongee fi weerara dhibee busaa fi koleeraatiin wal qabatee jiraattonni beelaa fi du'aaf saaxilamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaan beeksise. Qindeessaan gargaarsa namoomaa kun gabaasa haaraa baasee naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti hongee weerara dhibee koleeraa fi busaatiin wal qabatee jiraattonni beelaa dhibee fi du'aaf saaxilamuu addeesse. Hongee godina Harargee lixaatti ji'oota adoolessaa fi hagayyaa keessa mudateen maatiiwwan 70,000 ta'an oomisha midhaan birraa dhabuu dhaabbanni gargaarsa namoomaa kun beeksiseeti jira. Akkasumas oomishni sadaasaa hamma amajjii jiru waan hubameef lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii kan tilmaamamaa ture 181,740 kan caalu ta'uu himame. Raabsaan gargaarsa namoomaa ji'a waxabajjii keessa addaan cituun haalicha akka hammeesses addeesseeti jira. Kana malees hokkora waggoota lamaan darban keessa mudate wal qabatee godina Gujii lixaa fi Gujii keessa namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an buqqaafamuu ibseeti jira. Walitti bu'iinsa hagayyaa 2023 keessa mudate wal qabatee namoonni 89,996 ta'an aanota afur keessaa buqqaafamuu gabaasni kun eereeti jira. Taateen kun rakkoo buqqaatota 1,148,459 kanaan dura godinicha keessa jiran gargaarsa namoomaa barbaadan kan hammeessu ta'uu addeessan. Akkasumas jiraattonni godina Gujii lixaa 159,400 sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni midhaan isaanii hir'ate ji'oota itti aanan 6 hamma 8 gargaarsa namoomaa barbaadu jedha ibsi dhaabbanni deeggarsa namoomaa Ochaan baase kun. Gama biraatiin gochaan buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuu godina Horroo Guduruu Wallaggaatti eegalamuu kan ibsee gabaasichi buqqaatonni 150,000 ta'an kanneen qe'ee isaaniitti deebi'an sababa manneen isaanii jalaa barbadaa'ee jiruuf gargaarsa qe'ee fi meeshaalee biroo akka barbaadan ibseeti jira. Buqqaatonni lixa Oromiyaa keessumattuu godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaatti sababa rakkoo nageenyaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqan kaampii buqqaatotaa keessa jiraachaa turan ji'a afur dura kaampii keessa turan irraa akka ban kanneen godhaman rakkoo nyaataa fi dhukkuboota adda addaa dabalatee rakkoo hawaasummaa guddaa saaxilamaa jiraachuu irra deebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ochaan gabaasa biiroo fayyaa Oromiyaa baasee obeeffachuun fulbaana 18 hamma fulbaana 24tti dhibeen busaa naannicha keessatti dachaan dabaluu ibseeti jira. Namoonni 41,591 dhukkubichaan qabamuun torba lubbuun darbus qorannoo gochaa ture mirkaneeffachuu ibseeti jira. Amajjii 2023 dura namoonni dhukkuba busaatiin qabaman 774,519 yoo ta'an namoonni 180 ta'an duusu yaadachiise. Namoonni dhibeen irratti argame keessaa harki 70 kan ta'an godinaalee lixa Oromiyaa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa akka ta'es mirkaneeffadhee jira jedha Ochaan ibsa isaa keessatti. Rakkoon diinagdee hir'ina meeshaalee fayyaa rakkoo nageenyaa fi hubannoon hawaasaa gadi aanaa ta'uun haala jiru daranuu akka hammeesses eereeti jira. Hospitaalli waliigalaa fi kolleejjiin meedikaalaa Nageellee Arsii barattoota gomsa olaanaan barsiisaa ture marsaa sadaffaa guyyaa har'aa mooraa dhaabbatichaa keessatti eebbisiisaa jiraachuu beekse. Hospitaalli waliigalaa fi kolleejjiin meedikaalaa Nageellee Arsii barattoota barsiisaa ture marsaa sadaffaaf eebbisiisuu ibse. Hospitaalli fi kolleejjii waliigalaa kun guyyaa har'aa barattoota sagantaa digirii jalqabaatiin muummee 5 irraa 129 fi sagantaa leeviliitiin muummee 3 irraa 79 walumaa galatti barattoota 208 guyyaa har'aa bakka keessummoonni hedduun argamanitti eebbisiiseeti jira. Bara darbee madaalli barattoota eebbifamanii COC barattoonni dhaabbatichaa fudhatan muummee anastaayiliitiin parsantaa 100 raadiyooloojiin parsantaa 97 qabxii 4 akkasumas muummee narsiitiin parsantaa 84 qabxii 8 ol fiduudhaan seenaa galmeessan jedhamuun jajamaati turan. Hirmaannaan shamarranii yeroo gara yerootti dabalaa kan jiru yoo ta'u eebbifamtoota bara kanaa keessaa sagantaa digiriitiin parsantiin 41 qabxii 5 akkasumas sagantaa leeviliitiin parsantiin 45 qabxii 5 shamara ta'uun xiyyeeffannaan shamarraniif kenname kan ragaa irratti bahamuudha jedhame. Hundeessaa fi pirezidaantiin hospitaala waliigalaa fi kolleejjii meedikaalaa Nageellee Arsii Dr. Guddataa Innekkaa ergaa gammaddanii dabalanii eebbifamtoonni iddoo hojiitti bobba'an kamittuu hawaasa isaanii ga'umsa olaanaan akka tajaajilan ergaa dabarsaniiti jiru. Giddugalli kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizidii Hiwoot Faanaa Yuunivarsiitii Haramayaa magaalaa Hararitti argamu maqaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraatiin moggaafamuun himame. Giddugalli kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizidii Hiwoot Faanaa Yuunivarsiitii Haramayaa kan magaalaa Hararitti argamu maqaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraatiin moggaafamuun ibsameeti jira. Yuunivarsiitiin Haramayaa yaadannoo Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraatiif giddugala wal'aansa kaansarii maqaa isaatiin moggaase. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusuf akka jedhanitti Artiist Alii Birraa yeroo lubbuun jirutti ogummaa archii bira darbee dhukkubsattoota kaansarii fi hojiilee gargaarsa namoomaa godhaa ture. Kanaaf giddugala wal'aansa kaansarii kana maqaa isaatiin moggaasuun barbaachisee jedhan. Akkasumas pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii haasaa taasisaniin Artiist Alii Birraan hojiiwwan archii dhalootaaf dabarsuun alatti tokkummaa fi jaalala barsiisaa waan turaniif giddugalli kun maqaa isaaniitiin mogga'uun ergaa guddaa qabaa jedhan.
تدبلون أوردان بدري أكا يبسانيتي قدو غلا والان سكانسري إرتالاتي أكا جمساني في فاونديشني آرتست علي براتيف ديگرس برباچسا هندان أكا جنات أبتان داماني تجرو سكانتا كان إرتي كانتيبان بلچين سمغالا دردوا أوبو كدير جوار هندستو في ولتي كابدو بوردي فاونديشني علي برا هاتي ورا آرتست علي برا إلي برا سنسوني بوردي فاونديشني جا إريوني إسا كان أكا دكتور كبجا آرتست محمد قوبي أكا سما برزدانتين والدارتستوتا إثيوبيا دكتور داويد يفرو أرغماني تجرو دكتور آرتست علي برا وريغمني توكما في أوبولماف كفلان جارا هدوف غوتمان كان yaada tamtoo hirmaatonni sagantichaa ibsan bara jireenya isaa guutuu mirgaa fi jaalala ilma namaatiif jiraachaa kan turee fi mallattoo gaarummaa akka ta'es eeraniiti jiru. Akkasuma artisti Alii Birraan waan qabu namaaf qoodu tokkummaa lallabuu obbolummaa cimsuu fi gumaachoota hedduu keessatti nama fakkeenyummaa guddaa namaaf ta'ee darbeedhaa jiran. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusuf Gamisaaniitiin gidduu galicha maqaa kabajamaa Dr. Artisti Alii Birraatiin moggaasuun qaawwa hubannoo dhimma kaansarii walii wal qabatee jiru jijjiiruuf kan gargaarudha jedhan. Dhumarratti keessummoonni sagantichaa irratti hirmaatan dallaa gidduu galichaa keessatti biqiltuu dhaabuun yaadannoo sammuu taasisaniiti jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii wal waraansaa Israa'elii fi Filisxeen gidduutti guyyoota ja'a lakkoofsa irratti mari'achuuf walgahii yaaman. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii jimaata dhufu walitti bu'iinsa Israa'elii fi Filisxeen gidduutti adeemaa jiru irratti mari'achuuf walgahii ariifachiisaa yaamuun dhagahame. yeroo ammaatti pirezidaantii kan taate Biraazil karaa ministeera haajaa alaa ishee waamicha taasistee rakkoo qaamolee lamaanii irratti mari'achuuf yaamicha dhiyeessite. Ministeerri haajaa alaa Biraazil Maawuraa Veeraa daawwannaa gara Eeshiyaatti eegalan adda kutuun yaa'ii kana irratti hirmaachuuf gara Ameerikaa magaalaa Niiwuorkitti imalaniitii jiru jedhame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken ammoo Israa'el galan. Ameerikaan jalqabbii wal waraansi eegale irraa Israa'eliin waan barbaachisuun si waliin jira jechuu irratti kan argamtuu fi meeshaa waraanas gamasitti ergaa turuu kan beeksite yoo ta'u Bilinken daawwannaa isaanii kanaan qondaalota Israa'elii fi pirezidaantii Filisxeen Mahmud Abbaas walii wal arguun ni mari'atu jedhamee eegama. Yeroo ammaa sababa humni isaa guutummaatti adda citeef hospitaalonni Gaazaa gara kutaa reeffaatti geeddaramuuf deemu jedha Koreen Fannoo Diimaa idil addunyaa ibsa baaseen. Buufanni anniisaa Gaazaan qabdu sababa hanqina boba'aan roobii kaleessaa hojii dhaabuu kan kaasee Koreen Fannoo Diimaa addunyaa sababa hanqina dhiyeessii boba'aa addaan citeef hospitaalonni jenereetara illee akka hin fayyadamne danqaa'umee jedhan. Dhiyeessiin anniisaa elektiriikii Gaazaa baay'een Israa'el irraa kan dhufu yoo ta'u wal waraansaa Sanbata darbe jalqabee hordofee humni isaa guutumaan addaa citutu ibsame. Ministeerri anniisaa Israa'el ammoo hamma lammiileen Israa'el garee Hamaasiin butaman lakkifamanitti Gaazaan bishaanii fi elektiriikiin argattu jechuun dhaadatan. Wal waraansaa balaafamaa meeshaalee gurguddaa fayyadamaa jiran kanaanis hanga ammaatti Gaazaa irraa namoonni 1,300 ajjeefaman Israa'el irraa ammoo 1,200 ajjeefame jedhame. Sababa haleellaa Gaazaa irratti gaggeeffamaa jiruun hanga ammaatti lammiileen Falasxaayin 300 fi 38 ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqaan maddeen ragaa bahaati jiru. Kufaatiin firii qorumsa barattoota bara kana mul'ate sirreeffama bu'uuraa barbaada jedhan hayyoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa yaada laatan. Kufaatiin dhagamee hin beekne bara kana mudate dhimma sirreeffama hundee barbaadudha jedhan hayyoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa dhimmicha irratti yaada kennan. Haalli dhiyeenyaa sirna barnootaa keessatti mul'ataa jiru dhimma walxaxaa fi burjaajii guddaa uumeedha kan jedhan hayyoonni yaada laatan. Ta'us hojii fi qoonni guddaan kan barataati jechuun eeran. Yuunivarsiitii Arsiitti gargaaraa Profeesaraa kan ta'an Dr. Roobsaan Margoo akka jedhanitti haalli dhiyeenyaa sirna barnootaa keessatti mul'achaa jiru burjaajii fi yerootti ariitiin jijjiiramuu sirna barnootaatiin kan wal qabatudha jedhan. Barattoonni teekinooloojii bara caalmatti fayyadamuu irraa yeroo barnoota isaanii dubbisuu irratti xiyyeeffachuu qabanis jedhan. Maatiin barataa isaanii maal akka gochuu qabu guyyaa guyyaa yoon hordofin balaa hamaatu as deemaa jedhan Dr. Roobsaan. Dr. Roobsaan Margoo kufaatii barnootaa irratti mudatu kanaaf furmaanni ijoon imaammata barnootaa biyyattii bu'uura irraa ija ogummaatiin sakatta'uun barbaachisaadha jedhan. Imaammanni barnootaa kan biyyoota lixaa qofa irraa garagalfame ta'uu akka hin qabnes eeran. Imaammanni sirna barnootaa irraa deebi'amee ilaalamuu qaba ta'uu baannaan sirna barnootaa osoo hin taane biyyatu kufaa jedhan Dr. kun. Gama biraatiin namoonni cimoon akkuma ogummaalee biroo filatan barataan barsiisummaas ijoollee ciccimoo akka hawwatu gochuuf barsiisota ciccimoon barsiifamuun murteessaa ta'a jedhan. Yuunivarsiitii Wallaggaattis gargaaraa Profeesaraa Dr. Tafarraa Fayyisaas yaaduma Dr. Roobsaan kana deeggaran. Biyya Finlaandi osoo ilaallee barsiisummaan ogummaa doktoreetii fayyaa caalaa filatamaadha jedhan. Kana sirna tu'uuma faayidaa barbaachisaa guutanii hawwataa gochuu barbaachisa barsiisummaan xiyyeeffannaa argachuu qaba jedhan Dr. Tafarraan Fayyisaa yaada laataniin. Nama ciccimaa gara barsiisummaatti hawwachuu qofa osoo hin taane namni nama qaruu akkuma sibiila ofiisaas